Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Durba siin dal nageessu hodhu goo jaalalaa arritti naaf kenni dafqa kiyya hodhu kee dafqa naa kenni isiin saalfatti natutti sii hima ati obsi malee kun na biraan dhuma anatu jarjare dhiisee riyaa ergu imaanessa malee jarjaraa waan dhugu Ya bareetu walloo mucaadha weekeessa koobbatalaaf jale waa'ee siitodeessa afaan lagaarratti waa'ee siitodeessa yaa'otaa garaatoo oodaa waan lukeessa yaa bareetu walloo mucaadha weekeessa koobbatalaaf jale waa'ee siitodeessa baankaa qoraanetti waa'ee siitodeessa qoraa cabsuu dhiisii qoraa nasii cabsa booboorraa kaagalla jaalala wal keessa booboorraa kaagalla jaalala wal keessa. Gara waajjirri beekaa riipootuun goori.
waa'ee odeessa afaan lagaarratti waa'ee odeessa yaa'ota garaatoo oota waan lukeessa yaa bareedu walloo mucaa dawwee keessa koobata laaf jale waa'ee odeessa bakka qoraanetti waa'ee odeessa qoraa cabsuu dhiisii qoraa nasii cabsa booborraa kaagalla jaalala wal keessa booborraa kaagalla jaalala wal keessa. Seenaaf maqaan jirti Lakkaana dibate afuufi of jedhi fayyib. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa akkam jirta fayyaa keessanii? Inshaa jirra akkam nagaame? Nagaadha alhamdulillah. Walabummaa News Network irraa isinii bilbilaa jira. Isin itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanaa Jiilletii. Uummanni keenya naannoo Jiillee jiru namoonni 64 akka harka nafxanyootatiin wareegamanii kana isin quba qabdanii? 68. Quba qabdanii? Quba qabna. Ragaan guddaa 68 agarsiisa. Qammada kaan ammaa maqaadhannu qaqqabe kaan gammaa maqaadhannu qaqqabe nama 60. Kanaafuu kun waan jedhamu jechuudha. Kan biraatis kan madaanis jiru. nama meeqatu madaa'e? Gara 14 namni 14 kan ta'u madaa'aniiru. Namoonni manneen gubatanoo meeqa? Sanna ragaan isaadhaa haala guutuu ta'een qindaa'ee gabachuun isaadhaa ganaanii afuriitu ragaan haala guutuu ta'een bakki ta'uu jaatu dhugaachisaa kan ta'e waan tureefu. Isaadhaa qindaa'uun banaa qabaanii guutuudhaan wanti hafu baay'een jira. Hanga ammaatti gara 800 ol kan ta'u kan manneen gubatan jiru. Hayyee
baay'ee galatooma Muktaar jedhamtu natti fakkaataa yoo maqaa keessan dogoggoruu baadhee. Abshir rakkoon hin jiru. Namni miidhama mataadhaa qaamni kamiyyuu ragaa argachuu danda'a. Baay'ee galatooma isin akka paartii badhaadhinaatti gaafatamaa paartii badhaadhinaatti maaliif uummanni hammi kun dhumeera namni 68 nama salphaa miti. Aanaa tokko keessaa nama hedduudha. Kanaan ibsi isin baastan illee hin jiru. Gara miidiyaatti illee wanni isin gadi baatanii uummata kana tasgabbeessuuf gootan illee hin argamaa hin jiru. Isin akka hooggana paartii badhaadhinaatti badhaadhinni isin deeggaraa jirtan yeroo uummanni Oromoo dhumu uummanni kun yeroo isin jalatti dhumu ammallee hoogganuma jettanii teessan immoo maaliif uummata kana kan dhumeef gaaffiin isin gaafattan maalidha? Gaaffii wayi mootummaa federaalaa gaafattanii wanni hooggantoota olaanoo irraa isinii deebi'e maaliin sababiin uummanni kun itti ajjeefame maal jettanii gaafattanii jirtanii? Moo hin beektu? Ganaadha kun reefu qorannoo irra kan jiramu. Gaafichi dhumaatiin gaafin kara kamiinii qaama kamiinii dhiyeeffamaatti kan jiru. Gaafin dhiyeeffamaa jiru immoo qaamni bifa guutuu ta'een ragaa itti kennitu mala garuu immoo kan deebii kennuun itti irra jiraatu fi furmaata isaadhaa maalummaa isaa dudduuba isaa qorachuu danda'u. Qaamni sadarkaan jiru waan jiruufu isaan kan wajjin beeksisaa deemati jirra waan ta'eef bifa saniin egaa uummaticha hamma dura jirtutti hooggansa kennuufinis waan miidhama isaa ibsuudha waan ta'eef agarsiisuudha waan ta'eef miidhama isaa agarsiisaa deematuma jira wanti duubatti jira. Haayee galatooma. Wanti asirratti isin jettan ganaadhaa qoratamaa jira jettan. Paarlaamaa Itoophiyaa keessatti Piraayim Ministeeriin kan jedhe milishoonni Amaaraa dirqama nuti itti kennine fudhannee akka isaan isa kanaa miti moo? Inni egaa kan gaaffii gaafatee warra paarlaamaa biyya keessa jiru uummanni keenya kan dhumaa jiranii maqaa shaneetiin akkamitti dhuma jennaan milishoonni Amaaraa dirqama nuti itti kennine fudhataniiti kan isaan wareegama kafalaa jiranii kan jedhanii uummata irratti dubbatan isaa miti jedhanii isaan ibsan goon. Isaan walumaa galatti dirqama keenya fudhatanii wareegama kafalaa jiran malee maqaa isaaniin xureessinaadhaa of eeggannoo godhaadhaa jiran. Itti aansuudhaan mootummaan naannoo Amaaraa kan inni dubbate shaneetu uummata keenya fixaa jira. Kanaaf nutis loluudhaaf qophoofsinee jirra deemnee shanee balleessinaa kan jedhu ifatti ba'anii dubbatanii jiran. Isin immoo ganaa qorannoo irra jirraa jettan. Hooggantoonni olaanoo ibsa isaan baasan ajjechaa kanarratti waan addaati. Isin waan kana mootummaa kanaa wajjin wal quba qabdu sirriitti. Wantichi walquba qabnu sammaa jettu kanaan miti qorannoo kaniin jechaa jiru bar. Maddi ka'umsa isaa kana jettu kanaan baanu malee. Maddi ka'umsa isaadhaa isa jettu kanaafan qorannoo jechaa ture malee. Ka'umsa nuti keessa jirraa bar keessa turre waan ta'eef. Namni saadaa maal ta'etti dhokateetti beekamaadha. Yeroo tokko yeroo lama yeroo sadaffaadha walitti bu'iinsi naannoo kanatti gaggeeffamaa jiru. Sababni isaadhaa immoo tokkoof tokko yeroo darbees qoratamee kallattiin irratti kaa'amee kan ibsi irratti godhamee yaadni irratti kennamee yeroo waraarri taasifamu sumni addaa naannoo Amaaraa qaamni hidhatee intaalijiin siyaasaa dhimma kana akka ol kaasanii wanni godhaa turame. Ol kaafamee akka qoratamaa ture fi akka kallattiin yaadni irratti kennamaa ture kun manaan dura qorataa dhufu waan ta'eef isa kanaanin miti inni qoratamaa jira jedhee siyaasaa ture adeemsa yeroo ammaa kan waliigala isaa keessatti adeemsa amma rakkina amma uumamaa ture kame ka'umsi isaa maali kan jedhu qorannoo gama keenya hin qabnu tokko lamatti jennee hin dandeenye. Maalidha? Fakkeenyaaf maalidha ka'umsi kunii? Maalirraan madde jettaniiti isin akka paartii keessaniitti maalirraa maddeettanii amantanii jirtan? Ka'umsi isaadhaa tuttuqaa gama humna addaatiin jirudha. Tokko jecha kan biraa immoo qaamonni paartii siyaasaa rogeeyyii kan finxaaliyyii ta'an keessattuu immoo naannoo wanni isaa dha'uudhaaf beekamtii godincha aanichaa dha'uudhaaf
tattaaffii taasisaniin ka'umsa tuttuqaa turedha kan jiru kan qoratamaa jiru. Kan qabnu nuti isa kana giddugala godhataneeti ka'umsa isaadhaa wanti inni paarlaamaa irratti dhiyaates garaagarummaa yookaan kun akkasiin kun akkanatti jedhamu osoo hin taane kanaan wal qabateeti kan ture isa jedhu. Qaamolee finxaaleeyyii yeroo jettanii rogeeyyii yeroo jettanii kan eenyu baantaniiti eenyu namni warri kana keessa. Abin paartiin siyaasaa abin jedhami. Qaamni siyaasaa abbanni paartiin siyaasaa naannoo Amaaraa keessatti socho'u abin. Abiniin kan durfamu ilaalcha isaa kan of keessaa qabu ilaalcha gama tokkotti goruudhaa qofa kan of keessaa qabu qaamni isaan ilaalchi saniin butame olaantummaan jecha. Hayyee galatooma. Qaama saniidha wanni ifa waan ta'eef. Hayyee galatooma. Mee haaluma kanaan wal qabatee isin abinii jettanii pirezidaantii naannoo Amaaratu warra abin keessa warra turanidha. Badhaadhina jedhaniiti isaan walitti baqanii tokko ta'anii jiran. Isin akka Oromootitti badhaadhinni kun Oromoo ceesisaa Oromoo ceesisa jettanii amantu amma isin? Amma waan anaan jedhu yookaan gaafi amma ni ceesisan ceesisu kun wanni dhaabni bara amma anaanii miti kun kan mirkanaa'u. Gochiin raawwatu gochiin isa bira jiru haalli adeemsa isaanii kan mataa of danda'e jira shiraan kan xaxame maal kan ta'e. Sirri sun immoo yeroo ammaa kanatti hammam ceesisa godina kanaaf anaa kanatti jedhu kun hunduu anarqiitii qaamni biraatti kan lafa kaa'uu danda'udha kun beekamtii mataa of danda'e gamta qabuufu haala kanaan deemsi haala kanaan taasifamu godina kana uummata kana inni ceesisaa kan jedhu gaafii nama falmii shakkisiisu hin jiru kun shakkii biraatti irratti kaafamee ammalatti ni ceesisa ilaalcha kan qabatanii godina kan inni ceesisan kan jedhu kan deebiin isaadhaatti wanni duuti kun nama shakkisiisuu miti waan ta'eef haala saniin hubatamuudha kan qabu saniin ala garee sanii wajjin walitti dhufeenya uumuu danda'a biyya tana ceesisuudhaaf siyaasa biyya tanaa bakka tokkotti sinnee ilaalchi ni ceesifna jedhuun walitti ijaamanii yookaan walitti dhufanii waliin mari'atanii garaagarummaa siyaasaa qaban akkuma qabanitti ta'ee jechuudha. Galatooma. Garaagarummaa isaanii akkuma qabanitti ta'e kanaan deemuu danda'anii inni kun baay'ee waliidhaan kan fudhatamu miti. Garuu irra caalaa godina keenya rakkoo godina keenyaa kana nuuf furaadha walitti dhufeenyi isaanii rakkoo godina keenyaa nuuf furu inni beekamuu qabu. Galatooma. Hayyee galatooma. Mee asirratti yeroo waraanni kun amma fakkeenyaaf namoonni ajjeefaman kun paartii shaneedhaa jedhaman. Isin akka paartii badhaadhinaatti namoonni ajjeefaman kun namni taddaabsa shaneedhaa kan jedhuu fi yoo shaneen taane isin maaliif gadi baatanii irraa uummata kanarraan dubban uummata kana uummanni kun uummata nagaa qotee bulaadha jettanii wanni isin irraan maaliif irraan dubbanne kabiraa obsaa kaa nan fitadha isinan gaafadha walitti qabdanii naa deebistanii kabiraatiin gaafa uummanni kun akkanatti uumu kana isin akka paartii badhaadhinaatti akka biyya sana nama bulchaa jiruutti itti gaafatamaa taatanii poolisiin hin jiru milishaan hin jiru eessa dhaqxan isin yeroo uummanni hammi kun dhumu yeroo manni 800 fi isin dura natti himtan kun gubatu hundi isin eessa turtan magaalaa ala jirtu moo magaalaa dhuma san keessa yookaan immoo bakkuma san waajjiruma keessa jirtu. Ummata waliin kan turame ummata keessaa bakki itti deeman jiru weerara kan taasisan weerarri immoo mana dhiitutti gandaa fi dubbiin eessa galaafatee jira weerarri qaamni irratti qophaa'e weeraraaf yeroo dhufu kunni as jiru kun dura yaabbatee maatii ummata kanaa hambisuudhaaf inni itti waliin qabu ture ummatuma kanaa waliin taa'anii tokko shanii jaameen kaafame shaniin qindaa'ee gurmaa'ee ummata kana wanni godhu dhaqqeen godhuu keessa isaanii keessatti jiru wanni faabilishaan beekamu qabu saniidhaan bitan bakka beekamu ilaalcha biraa qabu siyaasa biraa qabu akkaan filabaan adiin kitaaba biraatiin bitamee deemu maqaa kana kennuufii danda'a. Kun immoo wongora sirriidhaan itti kan jiru falmaatti gaafataati maatis kan jiru
Kan alatti ummati irraa uummata kana hambisuudhaaf carraatiin miidhagfamee hin jiru. Garuu humna qaama as jiru sanaaf oliidha. Weerarri qaama qindaa'e tokkoon. Aanaa magaalaa lamaa fi bulchiinsa magaalaa lamaa fi jiille kan daangessu gandoo aanaa lama. Kanaafuu aanaa afurii jechuudha. Walitti bu'iinsa aanaa afurii fillatii tuman kan jiru. Kallattii. Kanaaf qaamni weeraraaf deemu kun humna kadhinaan bitaa qaamni asiin humna kadhinaan bitaa kan gargaarantu kan itti yaadu waliin madaalu waan ta'eef sadarkaa sanii miidhanitti kan ta'uu danda'u gama tokko. Kan nala amma humni raayyaa ittisa biyyaatti fi federaalaa immoo ofirraa ittisuudhaaf dhugaatiin dabalataa akka kanaa ol akka barbaadu godhuudhaaf uummanni mataa isaatiin akka qotee bulaatti akka uummataatti ofirraa ittisuudhaaf ofirraa dhorkuudhaaf gahee olaanaa taphataati kan ture. Kakana caalaa kan jiru kanaafuu ittiin haala saniin kan taphatamuu jiru. Baay'ee galatoomadha. Gaaffii dhumaata isin gaafadha. Amma isin godina sadii kan walitti aanu weerara geggeeffamee jettan kan wareegame uummata malee hooggantoonni uummata kanaaf hojjennaa, milishoonni uummata kanaaf dhaabbannee, poolisiin uummata kanaaf dhaabbannee, miindaa uummanni kun kafalee gibira inni kafaleerraa miindaa warri nyaatan, warri qacaramanii jiran, warroonni paartii badhaadhinaa ta'anii warri amma fuuldura jiran kun isaan keessaa nama meeqatu wareegame? Yoo uummanni ka ofirratti lolee akkasitti wareegame isaan maaliif isaan keessaa namni tokkichi dhahamuu dadhabe yookaan immoo maaliif wareegame? Egaa uummanni kun hunduma nama walitti qabaa weerara geggeessan kanarratti deebiin isin qabdan maalidha obbo Muktaar? Nama maqaan miseensa paartiitiin maqaan miseensa qaama biraatiin adda baafnee uummata kana daaqonnee abbaa maasiin kun madaa'in maasiin kun madaa'e jennee ragaan adda baafnee qabannan jiru. Qaamni madaa'e jiraachuu danda'a. Kan paartii kanaadhaa kan miseensa paartii kanaa hooggansichoo kan qofatti gaafatu taate hooggansichoo ni danda'a. Wanni isaatti saniin alatti garuu weerara taasifame uummata kan ofirraa deebisuudhaaf saala. Walaa baa'u sana walaa bittisunnaa walaa qaama biraatiin kan uummata akka uummataatti waan itti dhufe tokkummaadhaan ofirraa deebisuudhaaf kan wanni godhaa ture malee maqaa kun kan isaan waan ta'eef qaamni kun maal godhaa ture qaamni sun akkam godhaa ture isa jedhu wanni gaafni kanaaf beekamu yookaan wanni kana hin jiru. Kan hin alatti hoggansa keessatti namni akka miidhamni dabalataa intarviiyee nu godhuudhaaf qaamni maqaa paartii moggaasee paartii badhaadhinaatis ta'uu danda'a paartii kamiin ta'uu danda'a moggaasee siyaasa hogganu uummata irraatii godhamaa jiru jira. Inni sun haala saniin hubatamudha. Humni nageenyatti yoo taate humna isaatti ol waan ta'eef yoo ta'e malee qaamni bishaan hin hirmaanne qaamni akkanaa hin hirmaanne kun weerara sitti deemu tokko ofirraa deebisuudhaaf qaamni biraatis irratti dabalamee waan ta'eef sadarkaa sanii nama humni mootummaadhaa akkanatti kan mootummaa qaama mootummaa biraatti wajjin akka mootummaatti waan ta'eef isaaniitti walitti bu'iinsa jiru akka taa'u kan barbaadan yoo taate kun kana keenya kana qorannoo saadaa tokko lama sadii wanti irraa adda baafnee qabamu jiru. Paartii irraa sanatti hin jiru paartii sanarraa mana jaalloonni kan madaa'e maali jedhamee jira. Kanaafuu nuti waan nu faayidu waan nu faayidu natti fakkaatu gamatti yaani. Asirratti dhiifama naa godhaati. Warri bakka bu'aa uummataa jedhaman poolisiin godinaa ni jira. Poolisoonni kuni uummata kana eegnaa jedhaniiti natti fakkaate kan miindaa nyaatan. Hojii biraan qabani uummata eeguudha. Otuma wanni kun iyyuu hin ka'in otoo wanti kun iyyuu weeraramin eessa jiranidha gaaffiin kiyya ka jalqabaa. Eega warra uummata wajjin nan fixa dhabsa. Eega uummata kanaa wajjiniin uummata kanaaf hin dhaabbanne uummata kana dura rakkoon kun yeroo ga'u isaan kan karaarraa maqanii uummanni dhumee eega uummanni dhumee booda as bahanii hoogganaa kana turree itti gaafatamaa abaluu maaloo abaluu isa jedhamu sana otoo hin taane nuti ka jechaa jirru namni uummataaf dhaabbate uummata dura wareegama. Kanaaf isaan eessa jiran miseensi keessan namni dhaame nama meeqa? Yoo isa akka ifa gootan barbaanna uummata Oromootiif. Yoo immoo namni keessaa namni wareegamne ta'e maaliif uummanni qofti wareegame? Maaliif uummanni qofti rukutame? Tokkoffaa wanti sirriitti deemsa jiran fakkaate amma dhimma miseensa mitiitiin gaafii ka'uuf deebii hin qabu siin kan jira.
uummata akka uummataatti kan isitti himaa jiru. Qaamni inni biraa abaa'oo shanii jedhee maqaa moggaasuu danda'a. Uummanni nu weerare inni gama biraatti weeraranii jedhu moggaasa abaa'oo shanii jedhee kennuufii danda'a. Sirriidhaan miti abaa'oo shaniitiin itti jenneeti falmaa kan jiru sun biraa jira bara. Lammaffaa immoo uummata akka uummataatti wareegama kaffaluudhaaf of tiksuudhaaf deeni keessa maqaa miseensa paartiitiin yookaan qoqqoonnee wanni irratti kennu taate sirriidhaan miti. Sirriidhaan miti waan ta'eef hojjeta. Kan ammaa sana amma miseensi xiyyaa mana beekin jeetiif hin kennu gabaasa kana. Tikikkila sirriis waan hin taaneef. Uummata rakkoon akka waliigalaatti kan uumame rakkoo akka waliigalaatti immoo uummata kanarratti uumame qaamni miseensa paartii sanaa ta'e addunummaadhaan qaama weeraraaf isatti dhufe deebisuudhaaf wareegama kan kaffalee jira. Garuu immoo hammana jira kan sii kennu maaliif fayyadu? Siyaasa kamiin fakkaatu kan hojjedha. Okay, galatooma egaa akkas jettanii durata. Siyaasa kam akkana fayyadu jeetan kana gadhiisan siif kennu. Kanaafuu inni kun jalqaba kanaa miti kan dhaabbannuuf kan hojjennuufis yeroo wareegama kaffaluun barbaachisu kaffalamaatti kan jiru uummata kana immoo rakkoo irraa baraaruudhaaf humnaa oli kan ta'e qaamni poolisii asitti jira jennu meeshaa jennu inni kamiyyuu jennu qaamni weeraraaf dhufe humnaa oli kan tureefu uummata kana wareegamaaf isa saaxilee jira. Isa godhee jiraadha qorannoon humnaa ol waan ta'eef. Kana keessatti poolisoonni maal hojjetaa turanii qaamni biraa maal hojjetaa turanii kana mootummaan yaada ibsa irratti haa kennatu. Harkaa qaba gamtu ta'eef hojjeta. Harkaa qaba. Isin mootummaa miti? Kanaaf inni gama kan. Isin mootummaa miti? Maqaa paartii keenya gaafata harkaa bara. Eegaa mootummaa biyya bulchuu barisin. Amma mootummaa biyya bulchaa jirraa kan jechaa jiru. Yaanni nan kennu kan mootummaa mataaf danda'e jira anaa miti kan isa kanaaf yaadicha sadarkaa kamiin kennuu danda'u. Mootummaa moggaasni kennamee fi mootummaa gaggeessitu jaamee bakka san kan ta'e mootummaan jira. Ani paartii gaggeessitu jaamee immoo itti gaafatummaa naa kennamee bakka kana taa'e isa qaama amma seera kabachiisuu wajjin wal qabatanii jiran irratti qaamni amma maqaa mootummaatiin moggaafame suni ibsa saadhaa akkamitti akka hogganaa ture maal achi ture kan jiru qaamni mootummaa irratti kennuu danda'a. Kaniin alatti immoo akka paartiitti gaafilee dhimmoota uummata kanaaf quuqama uummata kanaatiif faayidaa uummata kanaa ibsisuudhaaf wareegama kaffalamu keessatti akka paartiitti gaheen taphataa ture isaan namatti himaa ture. Gaheen taphatamaa ture isaan namatti himaa jiru kana kana ala jiru immoo qaamni biraadha. Amma fakkeenyaaf jiraattota aanaa jiillee dubbiseetan jira. Kallattiidhanis yeroo sanaan gabaasatan ture. Kanaaf nama isin keessaa tokkollee gaafannee barbaannee dhabne. Siifin gabaafne malee gabaasatan ture. Mee na fixa dhabsaa. Miidiyaa kamirratti gabaastan? Isin mootummaa kamirratti gadi baatanii iyyitanii uummanni keenya poolisiin kan nuti gaafanne gaaffii keenya seera yoo nu deebisan isin akka paartiin biyya bulchaa jiru paartii badhaadhinaati mootummaa badhaadhinaati. Kanaaf biltsiginnaa jettanii eega biyya kanaa bulchaa jirra jettanii poolisiin isin achitti paartiin keessanii maqaa paartii keessanii dhaabbatu sun weerarri kun akka hin godhamneef maal godhe? Poolisiin maqaa paartiitiin itti kan dhaabbatu dogoggorteessa. Maalin dogoggoraree amma kan biyya bulchaa jiru badhaadhina moo badhaadhinaa miti? Amma dhimma biyya bulchuuti mootummaa fi badhaadhina garaagaraatti jechaan jira. Akkamitti mee eessatti garaagarummaan keessan maalidha? Badhaadhinnii fi mootummaan biyya bulchaa jiru tokkoo miti naan jechaa jirtan jechuudha. Mee maa inni garaagarummaan keessan? Garaagarummaan an poolisii hoogganuu hin danda'u. Qaama mootummaati garuu isin qaama mootummaati miti yeroo nageenyi boora'u bilbiltanii bakka qaama mootummaati paartiin qaamuma isuma bar isin yeroo uummanni kanarratti balaan ga'u kuni bilbilli isin bilbiltanii eenyutti bilbiltanii bilbila kan isin jalaa kaasuu didanii yookaan immoo isin jalaa kaasanii deebii maalii isinii kennan? Walabummaatti bilbilee qaama sibiraatti hooggantoota olaanootti qaama ilaallatuuf maqaa nuudhaa. Hamma godinaa maaliif maqaa dhuun barbaachisaa? Uummanni beekuu qaba kaa. Uummanni beekuu qaba yakkamaanii gaafa san isin eega dubbattanii uummata kanaaf uummanni kun weeraramee jira ajjeefamaa jira eega jettanii namoonni waan san dhagaanii callisan sun ifatti bahuu qabanii uummannis beekuu qaba maaliif akka callisan isaan illee ni gaafanna bilbilee. Beekuu qaba.
Uumama uummata kanaatiif amma na gaafataa taa'ame. Sirriitti ani uummanni waan beekuu qabu waan uummanni beekuu qaba jedhee si gaafachaa. Uummata kanaa addunyaa beeksisuudhaaf qaamni beekuu qabu akka beekuufini. Akkasuma fakkaata. Akkas sirriidha. Akkas taanaan yeroo waraanni gaggeeffamaa ture keessatti bilbila kiyya barbaaddee natti maal hin bilbilini har'a egaa wanti nuti caamiin badee burkutaa'een booda har'a sadarkaa kanaan gadi gara wanni duuba deebi'amee akkamitti sun akkas ta'e akkamitti kun akkanis ta'e eenyutti akkana gootan jechaan kun maali faayidaan isaa duuba. Nuti faayidaa inni uummanni kun argatu namoota waan san irratti bobbaasanii bilbilee jirra. Bilbila kana nurraa kaasanii gabaasnee jirreettan nama itti gabaasan san beektanii gaafa san dhageessanii maaf nurratti callistanii kana booddee isin nuun deemuu hin dandeessanii isin jalatti hin hooggamnu jedhee uummanni hooggana biraa baafataa jechuudha. Kanaafi namoonni gaafa san dhagahanii callisan isin bilbiltanii bilbila isinirraa kaasuu didan kan isin namoota san uummataaf beeksisuun dirqama. Tokko kana lammata immoo ammallee ajjeechanii hin dhaabbanne uummata keenyarraa federaala waamtanii federaalli dhufee jira jettanii jirtan. Amma kaleessa namni lama rukutamee jira. Maaliif naannoo Caffaatti? Haa ta'u jechuun uummata beeka irraa dubbachaa jiru nuti gandaanii yookaan immoo aanaa tokko jennee miti irraa dubbatu akka waliigalaatti uummata godina walloo irratti lolatu banamee lola kanaaf waraana waamtanii federaalli isin jidduu jira. Otoo federaalli jiru otoo isin har'allee hooggana aanaa yookaan godinaa taatanii yeroo jirtanitti uummanni har'allee ajjeefamaa jira. Isa kanaaf yoom irraa dhaabuu dandeessu? Uummata kanarraa yoom hingaa kana booda nurraa dhaabbachuu qaba jettanii yoom ol baatanii 4 kiiloo dhaqxanii Abiy Ahmeditti dubbattan. Muktaar yookaan qaamni bulchiinsa aanaa sadarkaa sanitti gahuu dhabuu danda'a. Yaa sun immoo adeemsa keessa inni gaamaas hin goonu geenyee jirraas immoo uummata keenya qindeeffannee maatiin irra geessamaa jiru haa dhaabbatu kan jiru amma muummicha ministeeraatti deemnee itti dubbatanii jira. Yaanni irratti kennamaa kan ture yoo marsaa lammaffaa irratti rakkoo ture wal qabate hamma muummicha deemnee wanti nuti irratti hirmaannee wanta hojjetamaa ture jira. Iyyamaa kan ture jaallalli maatiin uummata saba kanaa dhaabbatuu qaba kan jedhu bakki itti himamaa ture jira haalli itti himatamaa ture jira. Ammas kan keessa taa'anii akka dhaabbatuuf qaamni komaandi poostiidhaan ergame jira. Komaandi poostiidha kanaan caalaa ana caalaa komaandi poostiidha kan nageenya kanaan wanni jedhuu danda'u. Inni ani uummata wajjin hojjetu kun jirutti ta'e komaandi poostii rakkoon yeroo inni qunname isaan beeksisaa. Qaamni immoo olaantummaadhaan bulchiinsa hoogganu qaama dhimmi ilaallatu wajjin ta'ee walitti dubbatee jira. Hanga walitti dubbatuutti deemee jira. Haala sanii wantitti deemamaa jiru dhimaatiin uummata keenya irraa dhaabbatuu qaba kan jedhu namni garaagarummaa qabus hin jiraatu naannoo sanitti dhaabbatuu qaba waan ta'eef jechuudha. Haala saniin kan deemamaa jiru waan ta'eef haala saniin ilaalamuudha kan ta'u malee kan biraatiin miti inni kana wajjin wal qabatu hooggansa kennamu keessatti qaamni siyaasatti fi qaamni mootummaa garaagara inni isaadha. Inni mootummaadhaa akka mootummaatti qaama hoogganuu qabaata poolisii dabalatee nageenya qaamsaa haala sanii dhimma nageenya naannichaa kabachiisaa jaarsuwwan ka'uu qaban kaasaas bakka sirreeffamni filaatamuu qabu sirreeffama laatuutti kan deemu sun haala sanii informaatiin kan itti kennamu gargaaruu danda'a. Inni nageenya akka dhalataa tokko gargaaruu qabu danda'a. Sun qaamni mootummaa dabalatee kan qoratu kan ta'u ammaa qorannoo qoratee tarkaanfii fudhatee yookaan wanni irratti taasisuu waan jiratu amma yeroo jiru yeroo rakkootti ganta ta'e gocha rakkoon hin dhaabbanne ja'a jirtu ammaas ishumama ja'a jirtu kan ammaas kan darbee mul'atu. Isa kana jalqaba dhaabuu qabnaa kan jedhu danda'u qaamama dhufee kumaan galatooma mee asumarratti qaama mootummaa bira deemnee jirraa jettan mootummaa maal isiniin jedhe gaafa isin gubbaa deemtanii qajeelfamni yookaan akka godinaatti yookaan immoo akka aanaatti wanni isinii dhufe maal jedhanii itti deebisan? Isa kana hangammaa wanti qaamni deeme qaama godinaatti waan ta'eef qaamni waliin dubbachuu qabanii wajjin walitti dubbatanii jiranii qaamni qulqulleessuudhaaf federaalarraa bobba'ee jira ture isaan wajjin qorannoo yeroo sanii wanti keessa ture kan waliin godhuudhaaf yaalanii jira. Isa kana immoo gad deebi'anii qaama gadi jiru wajjin kan waliin waan ta'eef sirratti shakkalii danda'u.
horii deemamuu isaatii fi wantoota jiru qabsiifamuu rakkinni achitti ture qaama qorannoo dhaggeeffamu wajjin walitti dubbatamee achitti qoratamuu isaati ragaan qabu. Kan imalatti ragaa addaa amma maal kana jedhamu kallattii kanatti taasisan jedhu wanti kawwanii goonwaan fakkeenyaaf namoota deemanii keessaa akka muummichi ministeeraa jedhetti shaneeti isin keessa jira jedhee deebii deebisee fi kan jedhamu jira. Shaneeni ani ndeeku kan maal jennu sobara amma akkana jedhamee jira jetti asoomaan anaaf du'a maal dha ummata kanaa sinfaadu anaa sinfaadu waan ta'eef waan isin amma gaaffiin ani isinii gaafadhe yookaan wanni akka paartitti quba qabnaa jettan yoo jiraate nu deebisa yoo moo lakki hin jiru ta'e hin jiruu jedhaati nu deebisa malee faayidaa qabaaf hin qabu uummatatu addaan baasee beeka isa. Wanni nan asirratti sin gaafachaa jiru in faayida waan jettan kennaa kan yaada keessatti isin ibsa ani amma maaliif isiniin ibsineedha godinatti maaf isinitti gadi bu'amee aanatti isinitti gadi bu'amee rakkoon uumame kana muummichi ministeeraa akkas jedhamee jira maaliif isiniif ibsamuu hin dandeenye? Godinichi ajajuu wanta namti kana jedhu waan ta'eef anaa milaan sineeta tantaan sineeta waan ta'eef kanarratti ibsa kennuu danda'u. Haayee waan nu jalaa kaastanii gaafiif deebii nu wajjin gootaniif hedduu galatoomaa isin hin jenna. Egaa ammas deebinee sin gaafanna. Uummata kana bakka buune yoo jettan rakkoon uummata kanarra gahu bifa kamiinuu itti gaafatamummaan isin ta'uu akka dura bu'aatti isintu dura gaafatama. Yoo ittiin gaafatamne immoo uummata kana namoonni yakka kana raawwate uummata kanarratti har'allee ajjeechaa geggeessaa jiru kanaaf isin yookaan uummata keessa waliin dhaabbattanii uummata kanaanii nuti aangoon qabnu akka nurratti ilaalle jechuun yoommoo isin akka paartiitti paartii kana keessatti dura bu'aa taatanii yeroo jirtanitti uummanni yeroo dhumu nuti keessaan qabnu finxaaleeyyiidha jechuun bu'aa boru seenarraa wanni isin hambisu jira natti fakkaatu maaliif amma isin bakka bu'aa waan sanii taatanitti paartii kana bakka buutanii hamma jirtanitti yakka raawwatamuu fi misoomni raawwatamu harka keessan isintu itti gaafatama jechuudha. Yoo misooma ta'e isintu itti faarfama. Yoo ajjeechanii fi saamichi jiraate itti gaafatamummaan isin ta'uu kana quba qabaadhaa. Inni beekamaadha nama fuuldura taa'e. Misoomni argame isa misoomaa qofaan of faarte obbo Rakkoon argame rakkoo keessaa of baasee hin ta'u waan hin fakkaannes waan ta'eef waan hin fakkaannes waan waliin madaalles waan ta'eef lammanuu waliin deemaa itti gaafatamummaan uummata kanaaf kan itti gaafatamummaan fudhatamu itti gaafatamummaan gama seeratti hin fudhatamee jiraatu uummata kanaaf har'aasuunis uummata kana bira dhaabamee uummata kana waliin dhaabamu itti gaafatamummaa fudhatamu kamiifuu qophiidha wanni fuula jedhamu jiru uummata kana kan bira ta'amu. Yeroon qabnu yeroon keenya gabaabbatee jira mee gara fuulduraatiif aanaa jiilletiif uummanni kun nagaan bahee nagaan galuu qabaa danda'a jettanii wanni isin uummata kana gaaraantii kennitaniif yookaan immoo inshuraansii gootaniif ni jira akka hooggana paartii badhaadhinatti. Gaaraantiin kenname humni federaalaa seenudha wanti biraan jiru. Humni federaalaa hanga ammaatti wanni biraa wanti hin jirreefu humni federaalaa seenuun isaa raayyaan ittisa biyyaa federaal poolisiin seenuun isaadha. Uummata kana lamaan gidduu taa'ee rakkoo isaan gidduu jiru akka walitti bu'insi biraa hin uumamne godhuudhaaf gaaraantiin jiru humna federaalaa amma uummata gidduu galee deemaa jiru kana. Yoo federaalumti kun yoo garagaree uummata lole maal gochuu dandeessa? Gaafii amma inni yeroo ta'e haasofna wanta akkanaa kana yeroo ta'e haasoo wayyaa amma otoo hin ta'in akka hin taane godhuudhaaf carraaqamaa jira. Gaaraantiin keenya uummata kana jennee jirra. Uummata federaalaa irraa dhufa kana jennee jirra. Isa kunaandoo jiilu hamma hin ta'initti akka hin taane isaanii wajjin walii galteen cimaan godhamee uummanni akka isaan dhagu isaan akka uummata dhagaan taasifamee. Wanni waan kana baasee fi ammallee mootummaan naannoo Amaaraa, poolisiin naannoo Amaaraa, hidhattoonni naannoo Amaaraa acha keessaa baasanii bakka keessatti deebi'aa jedhanii mooratti deebisanii waan hin jirreef uummanni keenya bishaan dhaquu karaa dhaqee bishaan waraabbatu hin qabu.
kara horii isaa baasee galfatu hin qabu. Gara ofii dhaqee ijoollee isaatii fi soogidda bitee galu hin qabu. Isa kanaaf federaalli isin amma nagaa buusa jettan kun maaliif milishaa naannoo Amaaraa fi poolisii naannoo Amaaraa humna addaa naannoo Amaaraa achi keessaa baasee uummanni akka gabaa bahee nagaan galu hin goone ree egaa nagaa buusa ta'e. Baa maaf hin jenneen? Kan hubachuu qabdu. Humni addaa godina kana keessa akka bahu federaalis kallattiin kaa'ee hojiirra toolee jira. Aanaa keenya keessa hin jiru duwwaanni amma akka aanaa keenya keessa seenaan keessa hin jiraan kallattiin kaa'ame jira. Hojiirra oolamaati kan jiru. Bakka tokkoon akkas kan manaan dura ture kan amma erga walitti bu'iinsa ol as jiru malatti kan bakka biraa bakki humni addaa yookaan hidhataan humna addaa naannichaa fakkii aanaa keenya keessa seenee taa'aa jiru hin jiru. Inni sun karaa federaalaa wajjin wal qabatee rakkoon jiru karaa malkaa keessattuu rakkoon itti uumame daangaa faana wal qabatee dhimmoota jiranidha. Isa kana qaamatti jiru kana wajjin gattaanee guyyaa guyyaan qoratamaati kan jiru. Isa akka furmaatiin agarsiisneeti kan carraaqaa jiru. Furmaata akka argatu jira. Namni shakkii tokko malee sodaa tokko malee akka bahee galu. Kun adeemsa keessa immoo walitti dhufeenya adeemsa keessa taasifamuun furamuu hin danda'a. Ammaaf garuu emerjensii rakkoo amma jiru kanaaf furmaanni qaamni kun qaamota lammaffaa yookaan qaamota sadaffaa walitti bu'iinsa uummata keenya kana qaban kanaa wajjin wal arganii rakkoon akka hiikamu godhaa deemudha. Kana kan hojjetamaa jiru uummata federaalaa irraa dhufaniini. Kanaan ala kan jiru dhuguma sodaan akka barbaadan bakka barbaadan dhaqanii galuudhaa fi naannoo daangaratti bal'inaan jira. Isa kana nuti akkuma uummanni keenya wareegama biraan kaffalle uummaticha wajjin walitti dubbata. Haala ittiin inni rakkoon kan turuu danda'u kan hojii qabatamaati kan jennumaa jiru waan ta'eef haala kanaan deemaa jirra. Kun haala kan jaalamatti irra jiraatan itti kakkaata akka walii galaatti amma danda'amaa ta'etti rakkinichi dhaabbataa hin dhaabbatu qilleensa adeemsa amma jiruun wantichi ilaalchi naannoo sanitti jiru wanniidhaan tasgabbiidhaan yoo ilaalame malee miiran kan hiikkatu waan hin taaneef dhimma kanaa wanniidhaan laaluun murteessaadha kan jirutu jira gama sakeenyaniisu. Gama saka daraalaa sunis ejjennoon jiru kana fakkaata hanga ammaatti uummata irratti addaa beeksisan gama uummata keenya irra hin jiru. Garuu immoo akkamitti akka uummata kana eeguu qaban waliin maddataa waliin madataa waliin yaada waliin jiratu kan waliin deemaa jiran kan ilaalamuutu irra jiraatan. Hayyee gaaffiif deebii nu faana gootanii fi hedduu galatoomadha. Egaa deddeebinee isin gaafannaa waan hedduu waan isin gaafadhu waan baay'eetu jira garuu sa'aatiin nurratti dhumate yeroo biraa bilbilee isin gaafadha yeroo gaarii qabadha. Daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo kuni itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanaa Jiilleeti. Akkuma dhageessan wanni asirratti amma isin dhagaa jirtan uummanni keenya sadarkaa inni irra jiru bahee galuu dadhabuu isaatirraan kan ka'e sodaa uummanni qabu har'allee bilbilanii rakkoo adda addaa nurra gahaa jira kan jedhanii fi waan kana isinii dhiyeessine. Kanarraa warri paartii badhaadhinaa maal akka jedhan hubattanii jirtan. Kanaaf kan isin daawwachaa turtan hanga yoonaatti walabummaa News Network share gochuun subscribe gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka Oduu, Gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, Aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa fi loogirraa bilisa ta'e. jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf Miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network.